dhukkubsattoota sana keessa Matsaaguun isa tokko. Naannoo sana dhukkubsataa baay'eetu jira. Akkuma har'a mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti dhukkubsattoota baay'ee laga Tsabalaatti argina. Maaliif Matsaaguu jedhama? Nama ajaa'ibu namni kun naannoo waggaa 38. Kana jechuun waggaa 38 guutuu sireerra nama turedha. Torbeen arfaffaa Matsaaguu jedhama. Yeroo sanitti immoo Matsaaguun nama dhabe. Matsaaguu jechuun hiikni isaa dhukkubsataa jechuudha. Beetesaayidaa jedhama afaan warra Ibrootaatiin. Gorfamee anamaa gorfamee abaabuharraa borbiyyoo dhumaa abaabuharraa borbiyyoo dhumaa. Nageenyi Waaqayyoo lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota miidiyaa Orjii Tawaahidoo hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan. Guyyaa har'aas ayyaana sooma guddaa yookaas immoo abiyyi soomiin sababeeffachuudhaan barsa keenya affeerra jira jechuudha. Amma immoo akka mana kiristaanaa keenyatti torbee shanaffaa yookaan torbee afuraffaarra jira jechuudha. Kanaafis immoo barsaan keenya nu gidduutti argaman jiru barsaan Xilahuun baga nagaan dhuftan barsa. Baga nagaan nu eegdan. Egaa mee barsa keenya amma waqtiin ammaa soomanadha. Soomana keessa immoo sooma guddaa torbee afuraffaarra jirra. Torbee afuraffaan maal jedhama barsiisa? Tole, torbeen arfaffaa Matsaaguu jedhama. Okay, Matsaaguu jechuun hiikumti isaayyuu maalidha? Sababii maaliif Matsaaguu jedhama? Okay, Matsaaguu jechuun hiikni isaa dhukkubsataa jechuudha afaan Giizirraati. Dhukkubni kun gosa akkamiiti yoo jedhame gooboo yookiin immoo karaa dudduuba isaa kanaan yookiin dugda isaa kanarraani gooba kan qabu. Gooba kan qabu. Akkasumas immoo qomni isaa kunii fi jilbi isaa kan walitti siqatee jiru jechuudha. Socho'uu kan hin dandeenye, deemuu kan hin dandeenye, ariifatee akka namaa deemuu kan hin dandeenye jechuudha walumaa gala. Okay, torbee afuraffaarratti maaliif Matsaaguun jedhama torbee afuraffaarratti? Torbee afuraffaarratti Matsaaguun inni jedhame gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma beekamu kallattii garaagaraani namoota akka inni fayyisu beekna. Waaqayyoo fayyisaa ta'uusaa seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti barreeffamee jira. Hunda keenya jalaa dhokotaa miti. Keessumaa fayyisummaan Waaqayyoo kan agarsiisu Waaqayyoo fayyisaadha. Akka inni fayyisus hundi keenya beekna. Garuu caalmaatti kan haasa'amu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irra jiru seenaa namicha kanaati jechuudha. Anna walumaa galatti torbeen arfaffaa kuni Matsaaguu jedhama jechuudha. Okay, Matsaaguu torbeen afuraffaa kun Matsaaguu jedhama. Matsaaguu jedhama. Matsaaguu jechuun akkuma kitaaba qulqulluu keessatti himame nama kophaatti hafedha. Waggoota 38 fidha algaarra kan boqote. Amma kanatti fayyisuu hin dandeenye moo Waaqayyoon maaliif waggaa 38 algaarra ciisuu hin danda'e? Akkasidha. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa dubbisnu namni hundumtutu kana dubbisee baay'ee natti tola. Maaliif yeroo keenya wajjin yeroo gahaa waan hin qabneef tokko tokkoon ibsuu hin dandeenyu. Garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa jalqabee yoo dubbisne seenaa amma dubbadhu kana hundumtuun argata jechuudha. Kanan nama ajaa'ibu namni kun naannoo waggaa 38. Kana jechuun waggaa 38 guutuu sireerra nama turedha. Sireerra turedha namni kun. Naannoo laga Tsabalaa ndawum maqaan isaa jira. Maqaan laga Tsabalaa sun Beetesaayidaa jedhama. Beetesaayidaa jedhama afaan warra Ibrootaatiin. Beetesaayidaa jedhama. Balbala karra oolotaati. Bakka sanatti dhukkubsattoota garaagaraatu bakka sana jira. Jaamaan jira, naafni jira, gooboon jira. Dhukkubsattoota garaagaraa kitaabni qulqulluu ibsee jira. Dhukkubsattoota sana keessa Matsaaguun isa tokko. Naannoo sana dhukkubsataa baay'eetu jira. Akkuma har'a
mana kiristiyaanaa ortodoksii tawaahidoo keessatti dhukkubsattoota baay'ee laga Tsabalaatti hin argina jechuudha. Namoota naafatan, namoota sammuu dhaban, namoota dhukkuba garaagaraan rukutamanii jiran naannoo laga Tsabalaatti hin argina arras jechuudha. Waaqayyo warra dhukkubsatan hundumaa sumaan nuuf hamaaru jecha. Baay'ee torbeen kun walumaa gala torbeetti dhukkubsattoota yaadannu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamitti dhukkubsattoota akka inni fayyise, karaa kamiin akka itti fayyise hin dhufnesa. Garuu waa'ee seenaa nama kanaa yoo argine waggaa 38 akkamitti ture, maaliif fayyuu hin dandeenye isa jedhamuufi namni kun nama dhabuu isaatiin. Kitaabni humtiyyuu nama dhabuu isaatiin qofaa ta'uu isaatiin inda'uun maal jedhee dubbate namni kun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee fedha irratti hundaa'eeti kan inni raawwatu. Asirratti argiteetta eeyyama gaafate fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate utuu fedha isaa fedhan qabute bira darbuu feechuudha. Innaa fedha namaa irratti hundaa'eeti. Namni fayyuu yoo barbaade Waaqayyo nama dirqamsiisu. Waaqayyo dirqamsiisuu hin beeku. Fedha isaatiin fedha isaa irratti hundaa'e. Hunda caalaa fayyuudhaa fi fedha keenya barbaada jechuudha. Jalqaba fedhi keenya murteessaa. Eeyyamni keenya murteessaadha. Namni kun fayyuu barbaaddaa jedhee yeroo gaafatamu eeyyeen fayyuu nan barbaada garuu nama dursee bishaan kanatti na darbatu hin qabu. Maaliif ergamaan Waaqayyoo ni dhufa waggaatti yeroo tokko. Kan nama ajaa'ibu waggaatti yeroo tokko seenuudhaaf namoonni naannoo sana jiran yeroo tokko seenuudhaaf kan isaan akkas ta'an. Yeroo sanitti immoo Mitsaaguun nama dhabee jira. Nama dhabee jira. Nama isa achi keessa. Maaliif dandee fiigee akka namaa bishaan sana yookiin laga Tsabalaa sana keessa seenuu waan hin dandeenyeef ergamaan Waaqayyoon dhufa. Yeroo inni dhufu bishaan sana raasa. Yeroo bishaan sana raasutti namni dursee seenuu ni fayya. Mitsaaguun garuu nama dhabe. Tokkoffaan inni humna dhabe fayyaas hin qabu. Kiristoos immoo nama dhabe ilaala yeroo. Nama dhabeef nama kan ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos warra gaddan imimmaan isaanii kana taa'u gara nama kanaa dhufe fayyuu barbaadaa jedhe. Jennaan Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan biraan dubbanne eeyyama isaa laalee maaliif akkas akka tures immoo namni kun ibsate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siree kee baadhadhuutii ka'ettiin jedhe. Siree waggaa 38 isa baatte gaafa sana baatee deeme jechuudha. Ulfaataadha kan dhugaa. Baay'ee ulfaataadha. Innaa guyyaa kanatti guyyaa sanbataa ture. Mitsaaguun guyyaa fayyadde. Yeroo sanatti immoo guyyaa sanbataa immoo hin hojjetamu. Seera isaaniitti jechuudha. Kanaaf immoo Mitsaaguun yeroo siree isaa baattatee deemu kanatti maaliif siree kana baattaa guyyaa sanbataatiin jedhanii ni turan. Yeroo sanatti garuu Kiristoosiin guyyaa sana fayyisee jira. Guyyaa sanbataa sana jechuudha. Namoonni baay'een immoo guyyaa sana maaliif Kiristoos hojjechuu danda'e? Kan jedhamu jira gaaffii kanaaf mee ibsa anallaadha. Asirratti wanti hundumaaf ifa ta'uu qabu guyyaa sanbataa hojii gaarii hojjechuu kan dhorken jiru. Hojii gaarii hojjechuu fakkeenyaaf kan hidhame gaafachuu, kan dhukkubsate gaafachuu, kan beelee beela baasuu, kan dheebote dheebuu baasuu, kan daare uwwisuu guyyaa sanbataa kun eeyyamamaadha. Dhorkaa miti jedhee. Maaliif yeroo baay'ee kan nuuf hin galle manni kiristiyaanaa jalqabaa akkoo qaama namaati. Dhalli namaa namarratti hojjechuu qaba. Amma mana sanbataa mana kiristiyaanaa deemuun gaariidha. Garuu manni kiristiyaanaa inni jalqabaa eenyudha isa jedhamu nama. Namaaf dursa kennuudha. Inda'u yaadatte yoo ta'e dubartii waggaa 18 guutuu gooftee turte sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fayyisetti warri Fariisotaa kun Saduuqotaa kun gooftaa keenya akkamitti fayyitii guyyaan kun guyyaa sanbataatii jedhee gaafatan. Yeroo kana isheen sanyii Abrahaamiitii jedhe. Fayyinni isheedhaaf hin ta'a. Maaliif isaan nuti sanyii Abrahaamii jedhanii ofiin waan of tuulaniif isheenis sanyii Abrahaam waan taateef fayyinni isheedhaaf hin mala. Walumaa galatti nama fayyisuun dhorkaa miti guyyaa sanbataa. Inda'um nama kana baay'ee na gaddisiisana. Wangeeluma Yohaannis kana seerumaan namni taa'ee dubbise yeroo jalqabatti eenyu akka isa fayyise namni kun hin beeku.
yeroo ayudoonni isa gaafatan ani hin beeku jedha garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana sagadaatti isa argeeti cubbuu kana caalaa akkasin qaqqabneef kan irra deebitee yakkan hojjetin jedhee yakkan hojjetin namni kun isa fayyisee eenyummaa isaa erga baree boodan ta'e dhaqee dubbate jechuudha. Inni na fayyisee namichi sun Kiristoos cubbuu kana caaluu akka asitti hin dhufnee fi hojjetin jedhee ammatti immoo inni deemetti ni jedhe. Inni siree sanbataan na baachisee isa kanadha jedhee inda'u beektonni mana kiristaanaa keenya dhugumatti Waaqayyoo beektota keenya darban warra amma jiranis Waaqayyo nuuf haa eegu jecha warra darban immoo lubbuu isaanii nuuf amaaru jecha beektonni mana kiristaanaa keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti guyyaa dhiphinaa sana gooftaa keenya kan kabale namicha kana jedhama. Namichi Matsaaguu jedhan sana. Fayyisee. Gosa 38 fi argaa irra taa'ee jiru. Isa fayyisee garuu inni immoo ofiisatti gala. Deebisee isa fayyisee baay'ee nuti ko fayyina keenya hin beeku. Fayyina keenyaaf galatan galchinuudha. Indaganna sirrii. Akka Matsaaguu kana jechuudha. Namoonni baay'ee nama bifa garaagaraatiin fayyanii jiru. Sabalattis ta'uu danda'a, Bataskaanattis ta'uu danda'a. Garuu isa dagatan. Baay'een isaanii jechuudha. Namoonni baay'ee karaa garaagaraatiin fayyaniiru. Waaqayyo baay'ee fayyisuun Waaqayyo karaa garaagaraati. Namni immoo amala isaa keessaa yeroo dhukkubsate qofaadha Waaqayyoon kan waamamu. Sirrii akkasidha. Akkas ta'e. Inda'um Waaqayyoon yeroo gammannuttis inda'um namni seenaa Iyyoob irraatu baratee gaarii. Maaliifi macaafa Iyyoob boqonnaa tokkorraa kaasee hanga dhumaatti hanga boqonnaa 42tti yoo dubbise namni dhugumatti namni Waaqayyoon hin galateeffatan jedha. Maaliif Iyyoob qabaachuu isaattis nama Waaqayyoon galateeffachaa turedha. Dhabuu isaattis baay'ee Iyyoob yeroo qabutti nyaatee illee nama Waaqayyoon galateeffatu. Wali ijoollee isaa walitti qabee yoo ijoolleen koo si gaddisiisanii illee jedhee maaddii dhumaa irratti Waaqa isaa galateeffata ture. Dhiifama ijoollee isaatiif kadhata ture. Kana amaleeffachuutu nurra jiraata. Maaliif namni Waaqayyoon haa galateeffatu. Amma fakkeenyaaf namni tokko waan argatee nyaatee quufe tana Waaqa isaa hin dagata. Akkas taane nuti kana keessa. Kanaaf Waaqayyoon keenya dagachuun qabna. Dagachuun qabna. Akka Matsaaguu kana ta'uu hin qabnu jechuudha. Quufnes beelofnes argannes dhabnes uffannes qullaa taanes Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Galata kee jechuutu nurra jira. Amma kan nurraa eegamu galata qofaadha. Waaqayyoon tabiraan nurraan barbaadu. By the way, galateeffannes Waaqayyo ko galateeffamaadha. Jajannes, faarfannes, ilillee galchines nuumaafi malee wanti Waaqayyo irraa irratu hin jiru. Waaqayyo dursayyuu uumama dhala namaa durayyuu galateeffamaadha. Utuu addunyaan kun hin uumamin durayyuu Waaqayyo galanni isaa guutuudha. Irratee hin beeku. Kanaaf hundumti keenya galata dhiyeessuuf qabna Waaqayyoodhaaf. Sirrii. Kun dirqama keenya. Dirqama keenya jechuun nuumaafi. Yoo galateeffanne nuumaafi. Kabajni isaa nuumaaf jechuudha. Kanaaf galateeffachuun gaariidha sumaan. Barsa keenya dhugumatti eebbifamaa. Waaqayyoon isin haa eebbisu, Waaqayyoon isin haa kabaju. Egaa amma gaaffii keenya xumuraarra keenya jirra jechuudha. Yeroo soomana kana keessa inni wantoonni taasifamuu qabu. Kana wantoonni hin taasifamne immoo kana jedhaatee asumaan obboleewwan keenya kanaaf dabarsan. Dhugumatti eebbifamaa. Torbeen kun torbee harfaffaa tsooma guddichaati. Torbeen harfaffaa kun Matsaaguu jedhama. Zawarada yookiin gadi bu'urraa jalqabnee harfaffaa geenye jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Torbee tokko tafee. Yeroo tsoomii kana maal gochuutu jira nurraa eegamaa isa jedhamuu fi mee raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 3 hanga 10tti maaloo maatiin Waaqayyo dubbisa. Maal gochuu akka nurra jiru tsoomii akkamii tsoomuu akka nurra jiru kaa'amee jira jechuudha. Asumaan immoo wanti guddaan uummanni kun baruu qabu raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 2 kaasee barreeffamee jira. Yeroo tsoomii maal akka dhorkamee jiru. Foonni nyaata ce'umsaa kan jedhaman warri kun illee nyaataman. Bu'aawwan loonii faaruu Daawit faaruu 108 lakkoofsa 24 bu'aawwan loonii jechuun dhadhaan jira, itittuun jira, aannanni jira.
warra kana yeroo tsoomii kanallee dhorkaadha jechuudha. Maaliif qaama keenya dadhabsuuf tsoomuun keenya qaama keenya dadhabsuuf qaama keenya waaqayyoo bichisiisuuf qaamni keenya waaqayyoo bitame jechuun lubbuun keenya boqonnaa argatte lubbuun keenya qoricha ishee fayyina ishee argatte jechuudha. Sababni isaas tsoomiin lubbuu namaa fayyisti. Qoricha lubbuuti jedhamti. Kanaaf foon keenya dadhabsutu nurra jiraata. Maatiin waaqayyoo tsooma nyaata lagachuu qofa miti. Iji keenya illee tsoomuu qaba. Iji keenya waan hamaa irraa of qusatee iji keenya waan gaariidhaaf kaka'uu qaba. Yeroo tsoomii qofa miti yeroo hundaa ta'uu qaba. Yeroo baay'ee mana kiristaana keenya keessatti wanti kaa'amu tokko hin jira. Sinii jedhan baay'ee warroonni gamaa jechuudha jedhu. Sinii yeroo sooma qofaadha wanta hundaa kan dalagattu. Akkasumas immoo cubbuu hundaa kan dhiyeessitanii. Sana boodatti cubbumatti deebitanii maal bu'aa qaba jedhu. Sirriidha. Kanaaf akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo hundayyuu cubbuu dhiyeessuu qabna nuti. Cubburraa fagaachuu qabna. Kanadha bakka. Yeroo hundaa. Kiristaana kamirraayyuu kan eegamu yeroo hundumaa akkuma yeroo tsoomii sanaa ta'uu qaba. Namni fakkeenyaaf kaleessa dheengaddaan yeroo baay'ee maaltu jira? Yeroo tsoomiin seenuu hundumtuu dhugaatii kan lagatu jira. Hunduma lagata dhugaatii. Likki yeroo tsoominii kamu immoo dhugaatii sanatti deebi'a. Akkamii yeroo akkasii dhugaatiin yeroo hin kennamneef baay'ee. Machiinis yeroo hin kennamneef. Innaa walumaa galatti of eeggachuutu nurra jiraata. Yeroo tsoomii alattis of eeggachuutu nurra jiraata. Dhugumatti barsaa keenya eebbifamee waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin eebbisu. Torbeetti aanutti immoo walitti inni deebina. Kan guyyaa har'aa gaaffii keenya asuma irratti goolabee jechuudha. Nu jidduutti argamtanii gaaffii keenya fi yaada keenya akkasumatti immoo deebii barumsa gahaa nu laattanii jirtu dhugumatti eebbifama barsa keenya. Waaqayyoon isin eebbisu. Waaqayyoon isin kabaju.